Akalee maataan shirna jechuu kaate viidiyoo san hundalaalee. Maaliifi ani wanni jedhin jira beektaa amma qaamni kiyya naasuun qabu amata kudha meeqaan waanuma kana laalu jiraami. Geedaa Joosaffaa Faan barre ijoollee cafaqaatiin adegeessisu turanii. Ta'ee argeetiin jira rakkoo meeqa jechuun viidiyoo na biran dhufne hin jiru. Ta'ammaa garuu is beyond kun immoo itti yaadamee godhamaa jira Oromoo. Wanni amma godhamaa jiru kun ijoollee rakkoo keessa dabarte ijoollee sammuun si hirjeettetti fayyadamaniiti Oromummaan Oromootti akka hadhooytu. Akkuma gartan alaabaa fa'aa fannifataniiti. Alaabaa fa'aa fannifataniiti. Bishaan isaan irra caalii dhufan gaana bar jaarraa abbaa gadaa fa'aan achi hafuu osoo danda'an bishaan sana osoo deeman bubbeen buutee harka Somaalee isaan buufte. Ifiifi miti. Jaarraan ilma fiudaala guddaati yeroo sana qobeetanitti nama sadoo kanaan jiraachuu danda'u. Biyya Arabaa isaan itti taphataniitti namni mana godhan kana isiniif jecha ka waan kana godhe san abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu. Namni gosummaa isaa sabummaa isaa namummaa isaa akka jibbu irratti dalagamu jira. Kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya Arabaa jirtan ijoollee akkanaa ni beektan nama hin beeku biyya san. Maqaan maatiyyattu kana qabachuu na dhiba. Tokko naannoo isaan jiran san nu ergaa. Hoggaa isaan waan isaan godhan keessattuu gaafa isaan laayii dhufan. Lama bilbila isaanii nu ergaa. Maaliifin tokko laafaadha bara amma warra biyyoota Arabaa kanaan walitti haasa'anii si dhabamsiisuun laafaadha. Baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee maqaa qabanneeti umaan taanu jettan kuni akka dur makiinaan isin ari'an. Nana geessanii gurra sirriin dhageeffadha. Akka dur makiinaan isin ari'an. Gaafa asliin faana achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a. Amma durumiidhaan dhukkee isin irraa kaasan. Ammaa wanni gaafachaa isin ture isaan keessaa. Ammaa tokko wanni harkarra qabanii maali beektaa? Uummata Oromoo uummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif. Bara mani qaanuunyi amma warma suudii ka amma dura ijoollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nuu baasaa nu jala ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaachaa jirra. Bara waan hin taane nu dhufee jiran. Can you imagine this? Waggaa meeqonni achaani turre. Yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre. Yaaboo maal jechaa ni jirra? Aboo jarri keenya kan jira akkasuma wal ajjeesaa jira wanjala warra hojjetaa jira. Nu adabaa jechaa ni jirra. Barkalee sitti himnee jarri kee diraga dalagaa jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya keenya balleessaa jiran jechaa jiran. Akkam takka kanuma kaaneessu eegaa rabbii jaati. Kanaaf tokko isin walii bisan jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana galan ni beekan Oromoo xiyyeessitu ni beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tamma keessattuu waliin jiraattan. Gaddaafaan akkasinitti hin dhufne gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka. Yoommoo ifirraa himtan tokko furmaata kan warri biyyaa hoo ijoollee deemtona gorfadhaa. Ijoollee deemtona gorfadhaa. Yoo isaan baditti galan gosa tiyya qeetiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatiin nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi sheekotaas argaman hin jiru. Okay. Galatooma ulfaadhaa ijoolleen karaa keessaa qunnamuu barbaade qeerroo jajjabee fa'aa silkii argachuu hin dandeenye ijoolleen dhalootan waloo ta'e dhimmi irraa dubbataa jirru dhimmuma waloo matii dhimmuma Oromummaatii akka carraa namni akka daawwititti keessatti of laaluu barbaadaa taraa ammaa kana akka tiktok meediyaa irratti argaa jirrutti akka waan kutaa lamaan kanarraa namni miidhameeti ijoolleen waloo yoo as jala jiraatan lakkoofsa tokko kataba qeerroo jajjabee fa'aa warri namni moditara illee nama beektan yoo jiraatan ustaaz donni kennallee nama beektan yoo argitan maqaan eeraa hin galchina carraa namoo guddarraa eegalla ka sheerriyaadiif kennina hangafa yookiin sheekonni walii kenna akkasii as jala yoo jiraatan ijoolleen kenna ka wallo
lakkoofsa tokko barreessaa yookiin immoo inboksii naa godhaa. Galatooma. Warrumaan dura dhufe kenna asli laa guddaa jettanii jala hagan dabsinaati rakkinni jiru inshallah. Haga dabdee. Isinuma lamaan isinumaa walii kenna isin jidduun seenu. Abu Samaraddi. Ulfaadha baba abshar. Ali wallootii fi qeerroo jajjabeen yoo jiraatan yookiin namoonni birallee yoo jiraatan lakkoofsa tokko barreessaa ijoollee walloo. جزاكم الله خير. Nuruddin Suleellee galcha asliimee. galatooma jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu keessaan ilma sabaa daa'ima abbaa manguddoo fi hawwata hunda rabbisi godhe Jawaar baga rabbisi jiraachisee adhaan si ga'e bu'ii ba'ii mara rabbi baga si dabarseedha durseet sagantaa adhaa kana qopheessuudhaan galatoomaa isiniin jedha. Wanni taatee nama taatee jidduu ilmaanuma teenna haa jennu maal goonaree kalee san baate kalee walirraa baane yeroo dheeraa asirratti akka garagaraatiin dubbataa turre akka garagaraatiin illee haasa'aa turre yoo xiqqoo furmaata argate jennu dabree dhufe waan isin ibsitan caalaa wanni an ibsin jiru badiin godhamaaru badiin jiru garuma furmaataatitti deebanii furmaanni kun eessaan argamaa gara furmaataatitti deebuu qofa. An akka kiyyatti yoonni jedhu tana dura jaarsummaallee dubbanneerra tana dura gama amma silaa keessaa namni miidhame jedhan gama ilmaan teenna Arsiitiif gama ilmaan teenna Walloo jidduullee teennee ittillee milkoofnee salphannee illee biraa kaanee rakka sheekkoti atittillee walii kenninee atee baluun fidi jennee odoo aziraate Abuu Yahyaan silaa hin jira asliin nu bira jira hanga taate tokko ofi jibbaannee halkan dheeraa bulleerra tana durallee ammallee deebee wanni kun deebee wamataan udhame gaafas keessaanis walga'ii qabannee manguddoota biyya san keessa jiraniif sheekkolee waliinillee garee ijaarree sheekkolee fi manguddoota biyya san jiranii wallollee namni ijoollee tana ummatatti gadi dhiise isinii mootummatti iyyachoo diddanii usuu mootummatti iyyattanii silaa bakka tokko geessaa jennaan namni tokko namuma sheekaa keessaa jaarsalee sheekallee ijoollee tana dabarsinee kennuu qabna jennaan nama san marsan bariisaa san eentu marsi Oromoo ka du'aaru eenyu ilmaan Oromooti ka badii kana hojjetaaru ilmaan Oromooti ammas rakkoon kun akka kiyyatti qaamni sadi rakkoo kana dhaabuu hin danda'a abbammaan fedhe shiftaa fedhe haa ta'u bosona fedhetti haa galu masaaraa fedhe haa qabatu eessallee haa jiraatu namni maatii irraa ba'ee qaba warra irraa ba'ee qaba uduu isa tuqanii warra sun hin cabsu isaan nama tuqaaraaf cadhisaniiran malee adda akkuma ilmaan miskiinaa tuqaaran kana odoo namoota biroo tuqanii jiraatanii haatini abbaan isaanii nagaan biyya san keessatti hin jiraatan namni waliin dhiisu deemee hin beektan ummanni keenya ka Oromoo irra baay'inaan seera caalaa gosaan bulaa tureera gosaan bulallee gosaan wal kabajaa tureerallee wanna kanaan walii kaanaan cinni kun ammoo cita badaa ta'a deemte wanni sun siyaasa of keessaa qabaatte ergama biraa of keessaa qabaatte kana hunda ijoollimmaan haada kuttee maraatte waan nama dhibu yeroo awwalaa wanni kun taate dunnuu taate jenne yeroo lammataa ijoollimmaan maraatte jenne sadaffaan ammoo waan biraati takka nyaachoon akka lama nyaachoon akka gooruu muluu na jalaa fixe itti na argaa jedhe jedhan gowwaan bineessaan hoolaa waan qabu muluu inni fixee jennaan yeroo takka dogongoruun hin jira yeroo takka eenyu jechuun hin jira amman karama gabaabatti ilmaan tana tasirreessuu danda'u abboota isaaniiti isa lammaffaa obboleeyyan keenya akkuma reef obboleessi keenya Jawaar jedhan biyya Saawudii kana keessatti imaaraa tokkorra yoo xiqqaate ajnabii nama 40-50 gala kophaa ofii galee hin danda'u eessatti illee quba ol qabaata namni quba ol hin qabne hin jiru dhugama oromummaa yoo garaa isa nyaate namummaa yoo garaa isa nyaate ilmi namaa akkamitti ilma namaatitti jabaa Qeerroyee aliin dhufee jira galchi ali lakkoofsa takka ali Walloo nama jedhu galchi qeerroyee dubbadha ibsa waan gabaabsa walii kennama yoo qaraanu gurra qabanna yoo qaraasifnu afaan qabanna saalfanneeti banii luuxii banii akkanaa jenneeti ilmaan nurraa baate irraa ammoo waan akkasii fidanii miidiyaa gubbatti
banii luuxii caalu bakka sayyoo barbaree kaan waan banii luuxii caalu ummata afutti yoo muka keessa kaan sanuu miidiyaa irratti fidanii mee haa ta'u badii godhanii mi